sirba sonaa taakkalee jalqabumaa inni ilaalle jirusin warri qeeqxan seeliin diinummaa sin keessa warri jiru warri dhiiga shawaan giza ofaa of keessaa qabdan yookaan mana keessan keessa yookaan haadha manaan keessan yookaan abbaan keessa yookaan si keessa jiru jibbuu ni dandeessa yookaan qeequu dandeessa. Inuma nama dhukkuba beekamaadha waan ta'eef obsa ofuma qaba hin fitattu ganaas hin fitachiifna waan ta'eef malee badii tokko illee hin qabu. Gaafa sirba sana afarsitanii sin sirbicha odoo hin hubatin namni waan sheer godhee jaalatee hojii sirbite si tuquu ni danda'a. Kanaan alatti Oromoo ta'ee namni mucaan kun badii amma kanaa balleessee mucaa kanarratti duulamuuf waan tokko hin jiru. Yoo san ta'e immoo beekamaadha. Ara kiiloo jetti kaleessa dhuftee jedha warri kalee dhufe qeequu ni danda'a. Inaaftuu yoo ta'e warri inaafus sun rakkoo hin qabu nama cimsa malee duubatti nama deemsisu inaafuu ni danda'a. Yaa baay'attuu iyyuu inaaftuun. Kanaan alatti badiin isteejii sanarraa mul'ate dogoggora meeshaa fi qindeessitootaa ta'uu danda'a. Haala ittiin qabannaa yookaan waan tokko dogoggoramuu ni danda'a. Namni kamummoo isteejii fi istiidiyoon gargar akka ta'e beekuun dirqama. Namni kamuu weellisee sagalee bareedaa qabaate istiidiyoo gaafa baasee fi liivii akkasitti uummata sagantaa guddaa akkasii irratti gaafa gadi ba'e maal akka ta'e beekamaadha. Otoo sin ta'e ammoo bakka namni 5 baay'atee buna dhugaa jirutti buna dhugdu dabartee deemta waan ta'eef nama dafqisiisa beeke. Kuni ijoollee kaleessa aadaa ishii guddisuudhaaf Finfinnee baatee Finfinnee akkaataa kanaan habaaboo birraa fakkeessitee gammachiiftee kaan gaddisiiftee kanan ta'e qeeqabaa turan jechuudha ijoollee kun. Goobee sirbuun aadaa ofii mul'isuun kaan nama lammiin achii miidhamaa jira kun akkas ta'aa jira kun akkas sammiti. Sonaata akkana immoo kaan warri qeeqaa jiran qeenxee waan ta'eef ortodoksii waan ta'eef musliima waan ta'eef jechaa jira. Sammiti dubbiin hinaaffadha yookaan si bira darbuu danda'a yookaan ammoo akkuma dura jedhe diinummaa waan keessa jiru namni kana qeeqa malee namni kamuu isteejii irratti isteejii dogoggoruu danda'a akka istiidiyoo fi kaanii walitti namaa dhufuu dhiisuu danda'a. Kanaaf amantii wajjin wal bukkee qabanii miti. Wanti qeenxee waan ta'eef sirba jibbee miti gaafa soomaan jibbee kanammoo ifadha. Isa kam jaalata Oromoo? Isa kamtu isiniif taare?